ilmi namaa hundi erga dachii tana gubbaarra dhufee bakka irraa dhufee fi hortee keessaa dhalate qaba. Erga abbaa keenya Aadamirraa dhufnee booda uumamni ilma namaa hundi qoodamuu eegale. Achii booda qoodamiinsaan hortee fi gosa adda addaa ta'uudhaan addaan facaane. Saba addunyaa keessa jiru hunda abbaan Aadam akka ta'e wal nama falmisiisu. Ta'us garuu warri abbaan keenya Aadamii miti jedhus akka jiru quba qabdu. Amantii akkasii isii dhageettii qabu isii Chaarles Daarwin hundeesse ateeyistii naan jechuun malta. Isiin mul'ataa fi dhageettii haa qabaattu malee warroottan xixiqqaan akka waaqeffannaa Oromoo faanis warra akkasitti amanu keessaayi. Akka isaan jedhanitti nuti Aadam dura jirraa jedhan uumamni ilma namaa akkaataan isaan itti hubatan akka biraati. Kanaaf bu'uura hundee isii eenyu hundeesse kan jedhuuf qabadheen dhufe. Yoo akkas ta'e hortee kamirraa as jeedan kan jedhuuf qorannoo bal'aa godhuun kitaabota baay'ee fi hayyoota garaagaraa irraa funaanuudhaan sagantaa barnoota bareedaa of keessaa qabu isiniif dhiyeessuudhaan dhufeen jira. Isinis viidiyoo keenya akka sagantaan nuti dhiyeessinu yeroo hundi isin dhaqqabuuf subscribe godhadhaan dhaamsa kooti. Uumaan Oromoo hortee fi hundeeffamni isii Kuush. Kuush jechuun sabaa fi sablammoota garaagaraa 60. Osoo amantiin kiristaanaa fi musliimaa hin seenin dura uummanni Kuush kun aadaa fi afaan akkasumas amantiin isaanii tokko turan. Sababa baay'achuu fi heddumina horteetii waan haaraan of utubaa sabni hundi akka isaaf ta'utti aadaa fi afaan amantiis bocatee ittiin jiraachuu eegale. Uummanni Kuush aadaan isaanii maal ture? Amantiin isaanii hoo maal ture? Jalqaba maqaa Kuush irraa yoo jalqabnu Kuush jechuun akka hiikaa afaan Giriikiitti ummata fuula gurraachaa yookiin hortee ilmaan Naam kan turanidha. Uummanni Kuush amantis tan dhuunfaa qaban. Addunyaa kana gubbatti waan ajaa'iba isinitti ta'u siidaa addunyaa gubbatti waaqa jiyee gabbaramu hunda warra Kuushitti tolche. Amantoota gurguddoo sanama waaqaa jedhanii bocanii gabbaran kanneen hordoftoota hedduu qaban keessaa Hinduuzim, Shintoo, Budiizim, Chaayines Folk Religion, Afrikaan Traditional Religion, amantii aadaa Afrikaa kadur jechuu, Tibeetaan Boor Religion jedhaman hunda isaanii warra Kuushiif boce. Warri Kuush amantii isaanii walumaa galatti spiritual jedhanii amanu. Kana jechuun hafuuraa jira jedhanii amanu. Hafuura san gabbaroo karaa daandii sanamaatiin gabbaru. Innis seexanaa fi jinnii yookiin sheeyxaana jedhaman. Maqaalee waaqa isaanii keessaa muraasni Isis fi Osiris jedhaman waaqa warra Kuush kan Ijipti keessa dhalatanidha. Arenisnuupis waaqa gargaarii waaqolii jechuun yaaman. Teduun waaqa qabeenyaa fi sodaa kan ibiddaa wajjin hidhata qabu jedhanii yaaman. Seepiyoomeekar waaqa horii oomishaa fi ijoollee jechuun yaaman. Apeedeemak waaqa waraanaa jechuun yaaman. Amunraa waaqa addunyaa guutuu kan Ijiptii ta'us kan warri Kuush beekamaan isa kana. Warri Kuush maqaa Amaan yookaan Amaanii jedhanii waaman. Warri Kuush keessaa kanneen akka Somaalee, Affaar, Beejii fi Oromoo faanis waaqa Amunraa kana fudhatanii maqaa ofii isaaniitiif seexanaa tokko maqaa garaagaraatiin waaman. Fakkeenyaaf Somaalee waaqa isii maqaa Eebee jechuun yaamti. Erga Islaamummaan dhuftee booda garuu amantaa Kuush Eebii ofirraa dhiisanii parsantaa 100 Islaamummaa fudhatan. Affaar ammoo waaqa isii Raab jechuun yaamti. Isiin erga Islaamummaan dhuftee booda amantii warra Kuush gadhiisanii parsantaa 90 Islaamummaa fudhatan. Oromoon jalqabumaa saba guddaadha. Erga amantii garaagaraa biyya seentee iddoowwan weerarri dhaqqabe hundi amantii ni jijjiiratan. Kan sanirraa hafe iddoowwan xixiqqoo keessaa fi Oromoota karaa daangaa Keeniyaa irra jiran kanneen akka Booranaa fi Gujii ammoo amantii Kuush waaqa gurraacha Amunraa yaamuu ittuma fufte. Hundi isaaniituu jinnii fi seexanaa bifa siidaatiin gabbaraa turan. Waa'ee warra Kuush uumamuu amantii waaqeffannaatiif jedheen keessa isin baase malee kitaabni isii guddaadha. Amantiin Kuushii fi waa'ee isii yeroo biraatiif isin dhiyeessu ammaaf waaqeffannaatti haa deebinu. Oromoo warra Kuush keessaa saba guddaa Afrikaa bahaati. Waanuma warri Kuush qabuu fi hordofuu isinis qabaachaa turte. Waaqolii warra Kuush keessaa beekamaan inni guddaan Amunraa jedhama. Waaqeffannaa jechuun afaan Oromoo sadiirraa dhufe. Innis waan haqaa fi aanfannaa jedhaman. Waan haqaa ofitti aansuun hordofuu jechuudha hiikaan isaa. Namoottan amantii waaqeffannaa hordofan. Waaqeffannaa jechuun waan ofii amantii Oromootii jedhan yookiin of ta'uudha. Of ta'uun seera uumaatii jedhan. Waaqeffannaan kan Oromoo osoo hin taane kan warra Kuush Ijiptii duriiti. Kan hundeesse Ijiptiidha. Ragaa seenaa wajjin lafa jira. Yuunivarsiitii Hardifaarditti piroofeesara falaasamaa kan ta'an Chaarles Beerhaan qorannoo isaanii irratti gabaasa maxxansaniin wal fakkeenyi Masrii durii fi Oromoo gidduutti mul'atu. Yeroo dheeraa dura aadaan lamaan kun walitti dhufanii turan kan jedhu mul'isu jechuun eeraniiru. Oromoon waaqa gurraacha maaliif jedha? Qorataa seenaa kan ta'an Fireew kitaaba isaa keessatti amantii waaqeffataa Oromoo keessatti uumaan waaqa gurraacha jedhamee waamamuun isaa sababaan akkanaa jedhan. Amantii Masrii durii keessatti ammoo siidaaleen waaqa isaaniif dhaabamu halluu gurraacha dibamuu isaatiin Oromoonis sababa siidaa gurraacha Amunraatiin waaqa gurraacha jechuun maqaa itti moggaasanii jedha. Amantaa Masrii
durii keessatti siidaalee waaqa isaaniitiif jecha dhaabaman halluu gurraacha dibamuu isaatiin Oromoonis sababa siidaa gurraacha Amuuraatiin waaqa gurraacha jechuun maqaa itti moggaasan. Oromoon akka siidaa gurraacha san hanga ammaatti gabbaraa jirtu si agarsiisa.